akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii arrammoo viidiyoo biraa qabadheen gara keessanitti dhufee ergaa ariifachiisaadha. Adaraa keessanii dargaggooti gara biyyaa jirtanii namoota hundumaa biraan sheer gochuudhaan naa ga'a. Egaa maanni wantichi immoo hand sanitizeriin kuni egaa baay'een keenya yeroo ammaa dibanneetti gargaaramaa irraa garuu miidhaa inni qabus immoo baruu qabna. Kanaafi yeroo harka keenyatti wanta kana dibannu miidhaa inni qabu gara abiddaatti yeroo deemnudha wanta ta'eefi wanta kana dibannee abidda bira akka nuun hin dhandhee adaraa keessanii gara abiddaatti dhaquuf yennaa kaatan harka keessan saamunaadhaan akka gaariitti dhiqattanii gara abiddaa dhaquutu isinirra jira. Abidda kaasaa kana argee tananis viidiyoo ingiliffaan hojjetame irraan argee baay'een na'ee egaa lammiif wanta ta'eefi lammiin koo immoo kana ilaaluu qaba jedheetan qabadhee dhufee viidiyoocha immoo anuma faana immoo akkamitti akka inni abidda kaasu isinitti agarsiisaa. Adaraa keessan namoota hundumaa biraan naa ga'a. Amma maalan godha jechaadha wanta kana saanii duwwaadha kuni saanii duwwaa kanarratti hand sanitizerii kana naqaa jechaadha. Maal viidiyoo isaa hojjedhee isin agarsiisuu barbaadeetanii kana saanii duwwaa kanarratti amma nan naqaa. Eegan asirratti naqadhee booda maalan godhaa asitti naqadheera. Ittaanee kun sooftiidha. Sooftiin qopheeffadha. Sooftii kan hin qopheeffadhu wantichi maal akka inni ta'u isinitti agarsiisuu fi bishaan illee qaba. Amma bishaan kanaanii abidda ka'uudhaan fachuuf jechaadha. Ilaalaa egaa amma maalan godhaa kun akkuma kibriitiittidha jechaadha. Asii waan itti gargaaramnudha. Abidduma ittiin qabsiifachuufanii kanaaniin kasan godhaa. Ilaalaa adaraa keessan ilaalaa gaa amma isinitti mul'ata baay'ee hin mul'atu ifa keessa wanta ta'eefidha. Abiddi garuu ka'ee jira. Abidda kaaseera ilaalaa. Waaqatu nu eege malee dhumne oollee anillee dibadhee gara abiddaatti dhaqaan ture dhugaan isiniin jedha. Ilaalaa gaa amma dukkana keessa abiddicha akka isinitti mul'atuu fi xiqqoo ibsaan dhaanfadha. Isinitti mul'ata laamma kunoo abiddichi haala kana fakkaatuun abidda kaasa jechaadha. Adaraa keessan ijoollee fuuldura sin kaayinaa. Ijoolleen illee akka tiraayingoonee isinis ijoollee duratti wanta kana iyyaalinaa yaaliillee hin godhinaa manattis waan baay'ee gadheedha. Ijoolleen keessan adaraa akka hin argine egaa ofaa qusannu lammiin hundumtuu lammii hundumaa biraan naafaa ga'u. Ani egaa ergaan koo inni guddaan adaraa keessan harka keessaniituu hin dhiqatiin kana dibattanii hand sanitizerii dibattanii abidda biraa akka hin dhandhee isiniin jedhaa dhaamsa gosa guddaan dabarfadhee. Egaa viidiyoo biraadhaan amman dhufutti nagaan naa turaa. Guyyaa gaarii.